Arsii Arsooma Qorsaa Arsii Sanduuqa Obsaa sirba Ibroo Ibsaa kan dhiheenya kana bahee ajandaa guddaa kan tahee fi kan hedduu takka jaalatame isarraa kan ka'e ammoo wal mormii garaagaraa akkamiin gartee Arsii maaliif kophatti gartee faarfamtii gandummaadha Jowaar maaliif sheer hin goone sirbummaan kun iyyuu nama qoqqooduudhaan dhufee mee ajandaa waa'ee sirba kanaatiin wal qabatee nu jidduutti deemaatiin jiru sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo hundayyuu waa'ee lafarraati waa'ee sooshaal miidiyaati malee kan dubbannu lafti nagaa qabaa qilleensa kanallee ka addaan qoodanneeti jirra akkuma gartee addunyaan teekinooloojii addaan qoodattee itti fayyadamaa jirtu nutilleen gartee qilleensa haga dandeennee kana gandummaadhaan adda qoodannee qabna waan ta'eef jechuudha ana Abduu Moobaala Ibraahim bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jira jalqaba obsaan na dhageeffadhu kan si gammachiisus kan si mufachiisullee obsaan na dhageeffadhu torban kana keessa ka ajandaa guddaa kan tahe sirba hedduu takka gartee ilaalchallee argataatiin jiru Ibroo Ibsaa Arsii Arsooma Qorsaa Arsii Sanduuqa Obsaa kan jedhu torban kana keessa ka maxxanfame hedduu takka gartee kalaalchaa fi jaalatamtiillee argate akkasuma gartee wal mormisiisaa inumayyuu amma gartee akka gartee itti fayyadama siyaasaa tokkollee wantoota akkasiillee kan mul'achaatiin jiru jechuudha. Anama waa'ee sirbaatii miti waa'ee sirba kanarraa ka'ee akkaataa deemamaa jiru as keessatti waa sadii waa afur akkas gartee wal duraa duubaan gartee kaniin dubbachuu barbaadu jechuudha. Yeroo waa'ee sirbaa dubbannu dura tokkoffaa waa'ee sirbaallee hin hordofu sirbaallee hedduun dhageeffadhu sun gartee dhimma dhuunfaa kiyyaati. Waa'ee amantii dubbachuu fi miti asirratti waa'ee haraamummaa fi halaalummaatii miti kan hin dubbadhu akka aartistiititti jechuu kiyya. Jalqaba irratti walleen aartistii Ibroo Ibsaadha hojjete kuni sirba aadaa Oromoo uummata Arsiidha hammayyeesseeti akka gartee gurra namaatiif tolutti akka nama hunda harkisuu danda'utti kan hojjetamedha. Aadaa hammayyaa jechuudha. Bakka wanni aartii Oromoo guddise waggoota gartee boodaa kanneen waggoota 10-15 gartee boodaa kanneen keessa aadaa Oromoo akkama barbaade kama guddina fedheetiyyuu haa ta'u hammayyeessanii akka gartee nama biraatiyyuu nama gartee afaan kana hin beekneyyuu itti tolu godhanii hojjetuudhaan tokko wanni aartii Oromoodha akka malee guddise arrantana aartiin Oromoo duraan fakkeenyaa fi afaan Amaaraati afaan Oromoo hagamta akka addaan fagoo jiru ni beektan afaan Amaaraati miti afaan Tigreeti afaan Oromootu addaan fagoo ture duraan amman tana yoo laalle an ogeessa aartistiillee ta'uu baadhu afaan Oromootii fi afaan Amaaraallee waluma qixa wal dorgomaa jiran YouTube kanarratti yoo laalle akkaataa laalchaa jechuudha gara walleetiin diraamaa fiilmii maal aartiin gosa hedduu qaba damee hedduu qaba sanii miti gara sirbaa kanaan waluma dorgomaa jira afaan Oromoo afaan Amaaraallee jechuudha. Namoonni akkanaa gartee qancaraa taatan haala duraan keessas dabarre yaadadha gaafa kaaseetaa irraa gaafa CD irraa amma gaafa meemoorii irraa amma sadarkaa qilleensaa irratti yeroo gahella jechuu kiyya. Ammaan walqixa jedheetiin tilmaamaan yoo abbammaan hojjetu suni bareechee hojjeta jechuu kiyya afaan Oromooti yoo bareechee hojjete homaa afaan Oromoo ta'uudhaa fi akka durii san qaqqabummaan hin jirtu jechuudha. Kanaafuu wanni gartee tokko afaan Oromoo sadarkaa kanaan gahee hammayyeessanii akka nama hunda harkisu akka sabaa fi sablammoonni biyya san keessa jiran dirqamaan akka dhageeffatan aartiin beek dirqamaan dhageeffadhu artisteessa hindii dhageeffatta ingilish dhageeffatta ka afaan isaatiyyuu hin beekne jechuudha afrikaanota biyyoota garaagaraa kanneen sirba Naayijeeriyaa dhageeffatta kanaafuu aartii Oromoo wanni guddisee achiin geessanidha waan Ibroo Ibsaa irratti eegalee miti isin jechuu barbaadeeti tole amma waa'een sirba kanaa maaliif ajandaa tahee yookiin ammoo gartee akka gandummaatti qoqqoodamisaatti waa meeqatu jira mani beekta maaliif sirba gartee godina takkatti qofa leellisa Oromoon godina adda qoqqoodamtee jirti Oromoon homo ofii qofa gartee ganda ofii godina ofii qofa faarfachuu taateetti jirti itti dabaramee ammoo namni hundi sheer godhe jechuudha haga sadarkaa itti gartee qondaalonni gurguddoon gartee hoogganaan igaad namni akka gartee doktor Warqinaa Gabayyoo fa'aa jechuudha dabalee akkasuma kaabinoonni garaagaraa faarsee bulaanis hedduun isaanii linkii isaa kana sheer godhuudhaan yeroo leellisan miidiyaaleen gurguddaan akka gartee BBC namoonni hundi haala saniin qoodaa turan jechuudha. Amman tana inumaa gartee aga sadarkaa gara siyaasaatitti iyyuu tarkaanfatee Jawaarillee maaliif sheer hin godhe amma waa lama tokkollee ni jira ajandaan kanarratti Ibroo Ibsaa mootummaa deeggaraa faarsee bulaadha beekaa saba kanaaf ajandaa ta'uudhaa fi ajandaa godhuudhaa fi sirba akkanaa kana yeroo kanatti hojjete. Biraa immoo lakki innuu qabsaawaadha ka jedhudha. Asirratti aartistii Ibroo Ibsaa aartistoota kaleessa gartee qabsaa'ota turan keessaa nama tokko kaleessa Leenciyoo mana daggala galaa bara 2016 yeroo gartee qabsoon qeerroo akkasii finiinisan warra akka Caalaa Bultumee Galaanaa Gaaromsaa fa'aa waliin warra qabsoo Oromoo keessatti beenzila ta'uudhaan qeerroo kakaasuun qeerroodhaaf hamilee ta'uudhaan namoota gartee akkasii sirbaatiin turan akkasuma gartee boodarra gara Kaayiroo baqatee gaafa Dr. Abiyyi Ijiptiin dhageessan Dr. Abiyyi fa'aa waliin galee amma sababa itti faarsee bulaa jedhamu tokko sanidha. Ali Ibroo Ibsaa ammatti maal deeggaraa jechuun paartii wahii leellisaa yookiin paartii wahiitiif sirbaa kan jedhu hagarraatitti gaafa gartee lolli kaaba Tigraay deemaatiin ture artistoonni gurguddoon hedduun gartee gaafa san itti hirbatan san keessatti sin agarree sirba gartee paartii kana leellisu yookiin jijjiiramni dhufe jedhee akka sirbullee hin agarree isaa callisee fi achi booda sirba lama moo sadii hojjetee kan jaalalaatii fi kan aadaati. Waan mootummaadhaan paartii tokko leellisuu akka hawwisoo fakkaatu irratti hin agarre.
artistii biroo ibsaan isa qabsaa'aa kaleessaa saniin beeka. Gaafa kaayiroo irraa akkamiin Abiyyi wajjin galee gaafa san namni Abiyyiin hin deeggarre jiru. Jijjiiramni nu dhufe wayyaaneen nu baqachiifte sun ofii isiitii aangoo gadhiifte amma jijjiiramni biyyatti dhufe jechuudha warra gale keessaa tokko jechuudha. Kanaafuu gartee artistii biroo ibsaa ka paartii kanaati mootummaa kana deeggara faarsee bulaadha jennee wanni ittiin himuu dandeenyu hin jiru kana akkasitti yoo laallisin jechuu barbaadeeti. Maaliif artistoonni biraa kan gartee nuti hiyyaadi meeqatamtu gaafa dhiyoo waa'ee lola kaabaa keessatti zarrafechaatiin ture jechuudha. Reenjarii waraanaa kan uffatanii jechuudha. Isa hin agarre. Sambuudasi waan saba kanaaf ajandaa ta'u jecha isaa keessatti illee gaafiif deebii keessatti illee hin agarre jechuudha. Kanaafuu an isuma qabsaawaa gaafa duraa saniin beeka. Ta'amma ammoo maaliif gartee uummata sagaleen taaneen san komachuun akkuma jirutti ta'ee jechuu kiyya. Kanaafuu sirbiin nama hojjetallee sirba aadaati kan nama tokkoomsu malee kan nama qoqqooduu miti jechuudha. Tole hayyaama bakka ajandaa taatee dhufna. Sirbi kuni sirba yookiin gandummaati arsii qofa yookiin ammoo arsiin lakki sirri malee lifamtee arsiin tuni gartee nama hundarraayyuu addaa arsiin kiingidha ka jedhu jira. Sirboonni afaan Oromoo akkuma gartee reefu jalqabarratti isinii kaase wanni aartii Oromoodhaa guddisee asiin gahee tokko sirboota aadaa kana paabilik godhanii akka namni afaan hin beekne iyyuu nama harkisuu godhanii akka gartee manneen caffaraa naannoo Oromoon hin jirre akka Finfinnee kanneen keessaa akka gartee itti fayyadamamu godhamee aartiin guddatee sadarkaa kanarra gahuun aadaalee hammayyeessuudhaan fakkeenyaaf haa fudhannu. Namoonni akkanaa qancaraa turtanii beektan. Hacaaluu Hundeessaa kanarra lubbuun hin jirre kun sirbiin irratti ittiin beekame Hacaaluun sirboota firee qabu jalqabumarraa hojjetuyyuu sirbiin ittiin beekame namni afaan Oromoo hin beeknes Oromoon godina hundaa kan ittiin jaalattes gibee gaman jaaladhe sanyii mootii albama isaa ka jalqabaa keessatti warri akkanaa qancaraa taatan gaafa san sochii akkamii akka inni godhe jijjiirama akkamii akka inni agarsiisanii beektan. Hacaaluu Hundeessaa kanaan akka malee leellifamee akka malee jaalatame akka malee saba bira fudhatama argatee sabaa fi sablammoota hunda biratti jaalatame kan inni jalqaba irratti ittiin Hacaaluu jedhame isa kana achi keessattuu sirboota firee qabu kan qabsoo kan seenaa sirba 12 hojjete 12 iyyuu sirba kanatu keessa bareeda kana fukkatachuu hin dandeessu garuu kan inni ittiin beekame sani akkasuma yeroo san keessatti jaamboo jootee bareedduu kamisee ka jedhu sirba saniin jaamboo jooteedha namni afaan Oromoo beeku kan hin beekne warri Amaaraa kan afaan Oromoo waan kana saniirra hin beekne ka durii aartii Oromoo hin hordofne sirba saniin sirba kamisee san jedhaniitiin makiinaan hundi kamisee jedha. Achi bira yoo achi dabre Qamar Yuusuf artistiin leejansi qabsaawaan guddaan ammaa kun jechuudha. Wanni inni ittiin Qamar ta'ee beekame shaggooyyee daddaa isaa gartee Harargeedha wellisuudhaan hammayyeessuudhaan nama hunda biratti kan inni ittiin jaalatame sabaa fi sablammoon hundi kan isa jaalataniin shaggooyyee inni sirba hammayyeessee sirbuudhaan jechuudha. Abbuu Zallaqa kanaan afaan Amaaraatitti deebi'e kun gibee gaman jaaladhee nagaa ta'e Booranaa ka jedhu Abbuu Zallaqaa sirba kanaan sirboota gartee aadaa Booranaa hammayyeessuun akkuma jiru ta'ee sirba kanaan jechuudha kan inni jaalatame. Fakkeenyaaf hin jira hedduudha waan akkana kana kaasuu dandeenya. Keessattuu artistoota dandeettii addaa qaban kanneen hedduu isaanii keessaa waamuu dandeenya jechuudha. Aartii Oromootu wanni gabbisaa asiin gahee fi Oromooyyuu wanni tokkoomsaa asiin gahee waan akkana kana sirbi daddaa isaan shaggooyyeen Harargee toltee hojjetamte jechuun aadaan Oromoo tokko guddatte jechuudha. Sirbi aadaa Oromoo Jimmaa, sirbi aadaa Oromoo Shawaa kan gartee Wallaggaa, kan Harargee, kan Arsii artistiin tokko bareechee uummataaf hojjetee dhiyeesse taanaan sirbi sun godina sana osoo hin ta'in Oromoo guutuu aadaa Oromoo guddisuu bira dabree gartee afaan Oromoo hin beeknetu akkuma ati aadaa Hindiidhaas teessee kan dhageeffattu akkasitti aadaa Oromoo guddisuu bira dabree sadarkaa Itoophiyaatitti iyyuu fagoo deemaa jechuudha. Kanaafuu sirbi Ibroo Ibsaa waanuma gartee kaleessa warra isa duraa kan akka Qamar Yuusuf eegalan kan gartee akka Ali Birraadhaa kan eegalan inni har'a itti fufee jechuudha. Amman tana gadaa badhaadhinaa kana wanni hundi ajandaa nuuf ta'a. Jaarsaa jaartiin tokko yoo wallolanii sooshaal miidiyaa kanarra gartee kan dhufu ta'e ajandaa siyaasaatti jijjiirama. Ajandaa nu qoqqooduu gandaatitti jijjiirama. Tiktookarruun maal lama gartee gabbahee wal falmuudhaa fi ajandaa gartee godinaa nuuf ta'a jechuudha. Ajandaa gartee gara sabaatitti jijjiirama jechuudha. Warri lafarraa beeki kan quban qabu amma akkuma kama qilleensarraa kana malee jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf akka godinaatitti amma shaggooyyeen Harargee tokko gartee hammayyaa'ee hojjetame jechuudha. Godina Oromoo kana shangoote quba kee shanan kanarraa tokko faarfame jechuudha. Quba kee kanarraa fakkeenyaaf wanni addaa tokko argame jechuudhaati. Harka kee kanarraa wanni addaa argame harki kee kun ammoo zooro kiyya jechuudha. Harki kiyya kun ammoo abduudha jechuudha. Abduun beekame sanuma jechuudha bar waan addaatiin jechuudha. Yoo Jimma jedhame akkasuma yoo Shawaa jedhame akkas yoo gartee ijoollee lixabiiftuudha yoo jedhame akkas yoo Walloo jedhame akkas yoo Iluu Abbaa Boor jedhame akkas jechuudha. Amma fakkeenyaaf Leencoo Gammachuu jechuudha. Sirboota gartee aadaa Iluudhaa kan hedduu akkasi gartee aartiidhaan hin beekamin hammayyeessee kan beekame amma Leencoon sooshaal miidiyaa kanarratti beekamee jaalatame namni afaan kana hin beekne hedduun isaa hordofaa ture jechuudha. Kanaafuu waa'een gartee sirba kanaa gandaan wal qabsiifamuun godina tokko gartee akkas faarse maaliif gartee kiyya faarsuu dhabe maaliif akkas ta'uu madhabe akkuma jenne kana ati quba kee kana walirra jaalatta homaa wanni addaan jiru jechuudha. Kabiraa waa'ee gartee gara siyaasaatitti jijjiiru fakkeenyaaf qondaalli gartee Igaat Warqinaa Gabayyoo sheer godhe
kaabinoonni faarsee bulaan sheer godhe sirbi kun kan addaati. Jawaaroo maaliif sheer godhuu dhabe? Akkas ta'u duuba Dr. Warqinaa Gabayyoo maaliif keekiyyaa balaadha maaliif sheer godhuu dhabe? Warqinaa Gabayyoo sheer godhuun isaa sirbi kun sirba gartee aadaa uummata tokkoo bareechee akkuma anaasiititti innis fedhii qaba akka gartee isatti mul'atutti itti isatti bareedee waan mul'atee fi sheer godhe artistii kana jajjabeessuuf jechuudha. Kaabineenis yoo saniif gootan bareedaadha. Jawaar ammoo maaliif sheer hin goone? Jawaar maaliif sheer godha? Jawaar amma qabsaawaadha bakka gartee qabsoon isaa sadarkaa itti gartee waa'ee aadaa beeksisuudha. Waa'ee shaggooyyee beeksisuu, waa'ee tirri beeksisuu, waa'ee kumkummee beeksisuu, waa'ee gartee ragada beeksisuu bakka san biran jiru amma Jawaar jechuudha. Amma lubbuu namaa akka hin baanee fi akka gartee waa hin biyya akka hin diigamnee fi akka gartee biyya keessa nageenyi bu'uu fi akka araarri bu'uu fi akka gartee inni amman tanaa hojjetaa jiru qabsoon isaa tanaadha amma. Keekiyyaa baraadhaa homaa sheer godhee keekiyyaa baraadhaa akkuma jennee qabsaawaadha. Kanaafuu silaa Jawaar ammoo sheer ka godhu taate ajandaan guddaan bakka san ture silaa bakki isaan barbaadan bakka san ture jechuudha. Ammoo Jawaar gartee nama Jawaarii miti ammaati. Anuma taraa kan ammoo wanti xiqqoo akkanaa kanaan ammanis obaaramne dhugaadha warri irraa bitu jiraatu danda'a warra akkasiisun jechuudha. Tokko beektaa wanni qoqqoodamiinsaa fi ajandaan nuuf ta'e iyyuu tokko maqaa godinaa kana gartee gosaan waamuudha barama. Arsii, Boorana, Gujii maal waan jedhamu kana gartee kanaadha tokko inni gartee ittiin nu qoqqoodu ta'e jechuudha. Silaa maqaan beektaa biyyaa lagaan, gaaraan waan gartee qabeenya uumamaa naannoo sun qabdu waan akkas akkasiisaniinidha silaa kan mogga'u kun gartee waan seenaan isaa guddaati waan hayyoon illee yeroo garagaraatti irraa dubbatamu. Kanaafuu gartee warri amma as keessa siyaasa fidateetiin taphachuu barbaadulleen waan dhimma nama dhuunfaallee gara siyaasaatitti miilaalaan amma dhiyeenya kana jechuudha. Wanni hundi ajandaa siyaasaa ta'a. Wanni hundi waan uummata ittiin qoqqoodan ta'a jechuudha. Yoo nuti qoqqoodamne malee isaaniif gartee furmaan hin jiru. Yoo nuti qoqqoodamne malee isaan ammoo umriin dheeratan. Yoo nuti tokkoomne isaan umriin ni gabaabbata kan gartee uummata kana cunqursuu barbaadu jechuudha. Silaa beektaa amma namni qaruun kanumarraayyuu fudhatu. Yeroo amma waan dhaloota tokkotu jira barama. Wantoota amma jedhe kanallee namoota of duuba deebi'anii kaleessa leencoo gammachuu hammayyeessee hundi keenya jaalannee hedduutti gammannee akka aartii Oromoolee guddisee qamar kaleessa shaggooyyeedhaan beekamee Oromoo hunda biratti ijoollee gartee bahaa biiftuu qofa biratti miti. Fakkeenyaaf Ibroo Ibsaa mataa isaa fudhannee sirba walloo yeroo lama hojjete sirba tirri arsiidha yookiin waa'ee sirba aadaa arsii hojjettuun isaa ka jalqabaati inni kun jechuudha. Amma dura sirba walloo yeroo lama hojjete jechuudha. Gaafa sana humaa ajandaan ta'e gaafa walloo sirbu san jechuudha. Gaafa gartee Haacaaluu waa'ee gibee sirbu san maa ajandaan ta'e. Ilmayyuu namni hundi tokkummaadhaan akkasitti simatee jechuudha. Silaati uf duuba deebiftee nimoorii kee kana asirraayyuu fudhachuu qabdaa jechuudha. Namni maaliif gartee qoqqoodamiinsa kenna kana fedha? Maaliif ajandaan nuuf ta'e? Wanni tokko yeroo taa'amu ati jibbaa keetirra yoo jibbaan akkanaa kun amma namoonni gartee waa'ee godinaa kana bira sammuu isaa dabruu hin dandeenye itti himtullee fakkeenyaaf amma ati Arsii taatee wanni addaan jiru ati Wallagga taateef Harargee taateef wanni addaa homaa hin jiru. Yoo ati jettee inni sirraa fudhatu akkamitti wanni addaan taane annama akkasiitii siin jedha. Bakka san jechuun bi'anillee bakkuma san keessa dabreetumaan amman tana wanni anamma kitaabni sun natti mul'atu dhiifama illee naa godhaan. Kanaafuu atillee gaafa tokko yeroo as keessa ol sitti mul'atuu danda'a amman tana gartee mooraa qabalee keessa jirta waan ta'eefidha malee atuu xiinxalluu danda'uu qabdaa jechuudha. Namni qoqqoodama kee barbaadu suni akka miidhaa kee barbaadu. Bar arran tana naashinaal ji'oogiraafiin daawwattaami. Leencinuu bar harreedoo yookiin gartee buufloo horii akkasii walitti qabamee deemu tokko yeroo nyaachuu barbaade jalqaba akkamatti itti fiigaa bar. Fiigeetiin kaan gamas fiigee kaan gamana yeroo fiigee tajidduu tana kophaasii fi fiiduu wayii irra bu'ee itti fudhataa jechuudha. Silaatis xiinxaltitee maaliif qoqqoodama nutti ta'uu barbaade? Ka gartee fakkeenyaaf arsiin gandummaa akkasiin jedhulleen ka biraa kan gartee lakki arsiin si caalti arsiin akkasii ka jedhee fudhaatulleen kan gartee ittiin gartee ajandaa siyaasaa ittiin bituu barbaadulleen hundi isaatiyyuu jechuudha. Sumaa kana akkasii gartee foon keessirraa mureetiin allaatti nyaachisuu barbaada. Kan gartee har'aan tana ajandaa waan kana busheessuu wahii barbaada haraami jedhulleen waa'ee amantiitiin waliin qabsiisuu jiran haraam warri jedhu haraam yeroo hundayyuu jechuudha. Anuu sirban sappoortu akka nama tokkootitti. Kanaafuu waan akkanaa kanarratti ati sammuu kee baneetii ilaali. Innaa kanaafuu ajandaan amma deemamaatiin jiru akka ani ammaan antana gartee argaa jirutti waan harki gartee ormaatilleen harki gartee diinaa warri nu qoqqooduu barbaadu warri yeroo hundayyuu gartee ajandaa xixiqqoo akka gartee adurra jalatti somba darbante ajandaa xixiqqoo jalatti gartee darbeetiin nuti achirraa nyaan jennu nu godhuu barbaadu. Warra akkasiillee keessa seenuu barbaada waan ta'eef kanaafuu sanis hin dagatinaa sirbi Ibroo Ibsaadhaa hedduu takka bareedaadha. Waa'ee gartee ilaalcha inni maal deeggaraa inni akkas godhaa maal maalidhaa hin agarre nuti ammatti waa'ee deeggarsaa isaa hawwisoo ta'ee paartii tokkodhaaf wallisuun agarre akka artistoota birootitti. Warra gartee paartiidhaaf wallisayyuu hedduu isaa jajjabeessaati jirra jechuudha. Kanaafuu Ibroo Ibsaa amman tanatti jajjabeeffamuu qabaadha.
dhugaadha sirbi aadaa Oromoo amman tana beeksisuumi guddisuu keessatti dhagahee guddaa kan qabu waan ta'eef beeksisuu bira dabreeti jira sadarkaa Jawaariif maal bira dabree jira sadarkaa ammoo kiyyaa fi keetitti dhaloonni ammaa kunis aadaa isaas akka hin daganne qabsoo fi aadaallee wal bira gartee akkasi qabatee akka deemuu fi hunda namaatiif iyyuu kutaa Oromoo kudha takkaaf iyyuu kuni waan isa boonsu malee waan waliin duulchisuu miti jedheetii yaadaan kanaafuu Ibroo Ibsaatis dhaqaatii jajjabeessa sin jechuu barbaadeetti ana Abduu Moobaala Biraayee hanquu biraatti wal deebinutti nagaan naa tura.